Anjir. Yookaan iddoo dhaabbayin anjennaan nan bahe Yesuus gooftaa. Iddoon barbaade tan baradhe lafa Waaqayyo jedhe tan baradhe dirree tajaajilaa tan baradhe waan tokkummaan ta'an mana macaafaa immoo hin galtanaan jedhe Waaqayyo Yesuus gooftaa. Yeroo kunaa torba baradhu natti arrama Waaqayyo gooftaan macaa kunoo natti kenneera galanni isaaf haa ta'u. Waa'ee amantii isinitti hima amanaas gataan na jiraatu rakkinna jiraatu wallaa jiraatu hariyatamuu na jiraatu Waaqayyo gooftaan macaa si duukaa ta'u Waaqayyoon amanteenaan waan hundumtuu karaadha. Amen. Amma Waaqayyoon hin amannetti garuu waan hundumtuu karaa sitti cufa. Kan karaa sii banu hin jiru karaa jiranii galtee biyya lafaarraa jecha dhaga'amu oduu dhaga'amu keessaan qabatte Yesuus Kiristoos irratti walii galtuu Waaqayyo sonii galee murteessa. Amen. Amen. Haleluuyaa. Maqaa kootiin lafarratti kan isiniitan Waaqa irratti sidhamaadha. Yesuus gooftaa. Namoonni tokko tokko waan baay'ee yaasu. Bara dargaggummaa keetti umurii keetti yoo jiraattu ta'e carraan kee darbinaan carraan kee gubannaan maal akkamitti Waaqayyo carraa kee gubuuf si waame? Waaqayyo carraa koo hin gubuudhaame? Ati Waaqayyo ta'e Waaqayyo carraa kee hin gubu. Si isoof jedhan akkanaan jireenya shamarran walitti qabeen leenjisuu jaallata. Maaliif iddoo hin taane irratti kan cabee badu isaan? Walitti qabeen shamarraniin dubbii Waaqayyo dhagaa karaa keessan badiisi dhufe jalqabayyuu karaa keenya badiisi dhufe anduuba feera lattuu kootti yoo itti galte jiraadhen ijoollee lubaa walitti qabeen gaafan gorsu ijoollee lubaa irratti gorsiti immoo waan jennu qabnedha carraa keessan guddishee carraa keen dabarsiti carraa keessan itti fayyadamaadhan Yesuus gooftaadha. Waaqayyo carraa keen gubu gorsa jalinaan dhagahin hiriira jalinaa keen ta'in tarree jalinaan ta'in iddoo isin barbaachifne hin ta'in Waaqayyo nama kabajaassu godha. Warri wiigii dambalee carraa keessan gubdeedhanii gaafa sana ijoollee sana gooyomsan carraan isaanii gubatee yeroo isaanii badee bakkuma sana jiru amma irraatti yoo iyyaafadhe iddooma sana jiru Yesuus Kiristoos gooftaa kan mirkaa'an immoo jiru fudhatanii Yesuus nama milkeessa dhaame ni nama milkaa'e dhaame Waaqayyo yeroo isaatti waan gaarii sii godha guyyaa isaatti Waaqayyo waan gaarii sii godha garuu Waaqayyo namani amantiin kee immoo hojiitti na ta'u Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuusin fudhattee iddoo mara hin taa'in hafuura qulqulluu fudhattee tarree jalinaa dhatte hin taa'in hiriyyaa gareetti hin gaddeebiin iddoo hin barbaachifne irra dubbii Waaqayyo baattee hin taa'in Waaqayyo gooftaan dhiiga sii dhangalaasee ilma isaa ergee gatii dhiigaa sirreedha iddoo malatti yeroo keef kakuu kee balleessitee Waaqayyoon hin komatin barri kun akka bara mootiin akka Sodoom Gamoraa irratti abiddi gadi oolu barri kun akka bara sanaati of eeggadhu galaana duwwaa miti galaanni rakkinaa baay'ee ta'eera ijoollee kakuu garraasu saba mul'ataa garraasu biyya lafaa garraasu waan sammuu namaa suukanneessu ka'eera of eeggadhu galaana kanas ceessuu barbaade anarra Yesuus gooftaadha. Waaqayyo sabni kun galaana hin ce'u naan jedheera. Galaanna tarra ceetu maaliif sittan hima biyya lafaa kana kan liqimsee jiru uumama lafarra jiru qullaa yaa'utu nyaateera badiisa dhufaadha badiisi dhufaa jira of eeggadhu booddee waan gaarii fakkaatu kana hamaa jira dargaggeessaare Solomoon bara dargaggummaa keetti yaafagaanni karaa keessi erge hundumaa dhaqi dhumarratti akka gaafatamtu beeke dhumarratti akka firdiin si eeggatu beeke firdii jalaana baasa Waaqayyo dhaame toonni si baay'inansu obboleessa ko boneettii ko deebi'aa karaa du'arraa harkadhus dhabi mana Waaqayyootti biigi harkaniif guyyaa wangeelaaf wareegame jireenya kee gooftaadhaaf laadhu bitamii yeroo iyyattuudha sobanii sitti reellamu mini waan sobni sitti dubbannu waan sobni siraachisu sitti fakkaatin warri gooftaadhaaf of kennan irra darbanii garaa isaanii kennuu irra darbanii marrummaa isaanii yaaduu irra darbanii waan godhan wallaalaniiru dhaloota biyya lafaarraa badu laalanii bu'aa kan jiran hedduudha. Yesuus Kiristoos gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa Waaqayyo ija keessan haa balu wanta biyya lafaarra socho'aa hin argitu dhaloota fudhatee deemuuf kan jiru dhaloota balleessuuf kan jiru waan gaarii bakkaatee akkatti namni adda adda baafatu kan dhabu waan baay'ee jira adaraa of eeggadhaa galaana kana ce'aa minan ce'aa dhaame nagargaara Waaqayyo dhaame nagargaara Waaqayyo dhaame gooftaa Yesuus Kiristoos ijoo turee mani bartoonni gaafa qilleensi jabaan markaba fuudhee sifachi buusu amantii jalatti ilaalu godhee keessa ciise hirriba qabe miti iji isaa al tokko hin libsatu inni nu eeguudha Daawit iji Waaqayyoon libsatu waan Yesuus rafee basiyaanii hodhuu jalqabani waan Waaqayyo cal jedhe sitti fakkaatee si gabbaatee asitti gooftaan waldaa keessa jira
biyya lafaa keessatti waaqayyoon arguutte akka barbaaddan ta'in hoduu jalqabani waan biraa jalqabani warii jalqabani asaan barbaachifne jalqabani. Yesuus Kiristoos eessa jira bee? Yesuus Kiristoos eessa jira biyya jedhame? Nama yaadachiisu dhibeen gaaramoo gaafa sana illee tokko abaluu isheen beekan gara kuteetti akka Yesuus akka rafee jiru baree dhaqee keessaa gooftaa Yesuusin dammase bartoota kiyaa. Tokkotu keessaa yaadate Yesuus addana irra dhaqee dammasan. Idaas nafii jira achiisee jira inni dhaqee dammasan. Har'a immoo sammana guddaa waldaa keessatti nageessu. Kan sagantaa dhuftanii bu'aa dhuftu. Gadaa keessan irratti waaqayyo dubbatu. Sanbata dhuftu waaqayyoon dubbatu. Torbee yeroo dhuftanii lafa onaa taatanii dhuftu. Qoraattii uffatanii dhuftu. Maaliif waaqayyo jalaa miidhtu? Maaliif uffata jijjiirrattu? Maaliif jireenya keessan balleessitu? Isa waaqayyo sanbata guddaa sitti dhee torbee isaattiin gahii kottu kakuu kee fudhatta. Yesuus gooftaadha. Isa waaqayyo uffata lubummaa sitti dhee gadi dhiiftee dabiloodha hanga qidaameetti lafa oolte obbari. Markabi kee raafamuu akka oolutti. Maal duratti argite hin jedhina. Waan ani isinitti arge, waan ani dura keessanitti arge. Bara kana booddee maaltu dhufa? Yeroo kana booddee maaltu ta'u jira? Ogummaan namootaan babbada. Beekumsi namootaa si nafa. Dandeettiin namootaa si nafa. Ilmi waaqayyo Yesuus hin mul'ata. Inni irra qullaa yaa'u. Eeggadduma kana gabaadha bukeeni Yesuus Kiristoos gooftaa. Adaraa amantoota keenya kan taatan uffata kana hin uffatina. Tajaajilaan uffatee tajaajiloota uffatee tajaajile. Raajiin uffatee raajuu ati uffattee raajii. Ilaa addanatti surraabii asii gad dhufe sana argitanii itti faashinii asitti kan hidhatamu. Qixa ijoolleen durbaatti paantii hidhattu illee darbee qullaa manaa kan baatee naan durishoon nutti wuutti jedhanii itti jedhu. Lafanitti wallaattee makiinaa jala lillixxee fiiddee garasti hidhattee asiin lillixxee baate. Hima fiiddii karaarra akka nama maraatee nama waan namaa fuutee hin baane mattee hin baane. Isheetu uumama ishee arrabse waaqayyo kanaaf ishee arrabse. Annan geettee gara ishee ilaalu ijoollee akkasin ta'inaa uffata keessan qaama kee guutaa uffadhaa. Si harkee si fuudhu malee si tariisu. Isa dhugaa maaltu ishee fuudhaadhanii naaniti waan na fuudhu situ beekaa hin jedhin. Cidha kee maaltu dhufee si sirbannaan argitanii sirbitanii hin jedhin. Kan koo ergamoota waaqarraa tajjabaanne Yesuus gooftaa. Akka tamante si taa'ameen Yesuus Kiristoos gooftaa. Hoti biyyaa keetiin iddoo taane dhaabattee gaala mootuu dhaabatte eeruma malee haftaa salphachuu dhaabat. Maqaa waaqayyo salphiftee naa waaqayyo salphisa. Maqaa waaqayyo salphisin. Ila gittii taana nan dubbadhe sin jibbeen baay'een isin jaalladha. Sama jaalalaati isin. Sama maarteeti isin. Biyyi yoo bade duukaan badin. Addis Ababaa sin jijjiirratte mucaan tokko bilbiltee. Surree faca addana kan gabaasa geessu qaban Yesuus gooftaa. Lafan jirutti kan gabaasa geessu jira. Lafan deemu hundumaatti Yesuus gooftaa. Innaan Addis Ababaa mini Ameerikaan iyyuu Kiristoos keessaa nan jijjiiru Kiristoosiin immoo sinan jijjiirame surreen uffattu Addis Ababaatti jedhan Yesuus gooftaa. Addis Ababaan biyya lafaati. Ameerikaan biyya lafaati. Yoo itti teessuus biyya lafaati. Garuu qannoo tokko nu eegaa jira. Asirratti meeshoon of eeggan maaltu qabee sirraa busa yoo qabisii keeffatte. Maaltu qabee sirraa baasa uffata dhiggee namna kee qaama kee dhossu yoo uffatte. Simboo sitti godheetu si bareechatu ulfinarra si baasa waaqayyo. Gaalli kee wayyaadhaan hin bareedu. Jireenyi kee wayyaa citaadhaan qullaa deemuudhaan hin bareedu. Ulfinni kee Yesuus Kiristoosidha. Manni kee Yesuus Kiristoosidha. Obboleessaa obboleettii warri waaqayyo wajjin deemuutti kaayyootti galtan warri mul'ata karaa dheeraa qabdan na dhageessu. Yesuus gooftaa na dhagaartu moo waan dubbadhu. Dhagaartu sinii galaayira dubbii isaa bittee galas galuu baates dhageessan dhaga'uu baattan waan an argine isinitti maameen. Anoota biyya lafaa kana na agarsiiseera waaqayyo gaafa na fuudhee kee. Inni Yesuus gooftaa. Karaan qilleensa dargee akka jiru beektumma isin. Akkuma nama mana foonitti ol ba'uuti asii ol na argisiise karaa. Lafuma irra taa'ee na arge Yesuus Kiristoos gooftaa. Karaa gurguddaa asii ol ba'u argan argee booddee akkuma Yaaqoob siree isaa bukkeetti dhagaa boraafatee dhabee achirra taa'ee mul'ata arge san. Anis lafuma sana taa'een argadhe waaqayyo na fuudhee ka'e Yesuus gooftaa. Karaa asii ol ba'ee samii keessa ol ba'ee teessoo waaqayyoo bira ol ga'u karaa na agarsiisee na fuudhee ka'e waaqayyo. Inni karaa natti agarsiisee na fuudhee ka'e amanamaadha ameen. Biyya lafaatti irratti badee waaqarratti akka ittiin banne beeka. Anoota biyya lafaarra manca'ee jiru waaqayyo natti agarsiiseera. Anoota biyya lafaarratti badaa jiru waaqayyo natti meera. Yoo biyya lafaatiin baduu hin barbaaddan ta'e jecha dubbii waaqayyo isinitti
Inan jiraadha dhaame. Dhaame waanuma tokko fitis hin badabbatina hinuma jiraattu dhugaa. Akka Dibooraa ta'a. Dibooraan bara ishee keessa gara gudeetti taatee manaa baatee muka bettii jalatti galtu. Maaliif mana ishee waaqarraa argite? Mana ishee waaqarraa argitee ta'a waliin jedhaame walitti garagalaati. Waan babbareedduu tokko argitee ta'a waliin jedhaame. Dhugaan isinitti hima biyya lafaa kanarra kunin waan baay'ee jira maqaa isaaf beeku warra bitatu beeka. Anak gua ijoollee dhiiraati waan isaan beeku fuula kootti isa kana diban isa sana dibanis dibadhee beeku qibaatii bichaan mana dibadha akka qorri namni kunneef Yesuus gooftaa. Waan baay'ee maqaa isaa beektu kuulaa kuni baay'ee jira biyya lafaa kanarraa geetii baay'ee jira. Isarra kan miidhage tokkummaa walitti harkeeran ameen. Warqeerra kan miidhage qabeenya hundumaarra kan miidhage. Yaa Waaqayyo nu gargaari ameen. Yaa Waaqayyo na gargaari ameen. Achi ga'uu banaggaa malee Phaawulos. Achi ga'uuf ka'e Phaawulos yommuu garaa ni rakkifte yommuu laftoonni rakkifte yommuu ajjeesuuf jedhan yommuu rakkisan humna Waaqayyootti na nama na darbeen deema. Darbeen deema dhaame. Humna Waaqayyootti na nama dharaame. Warri humna Waaqayyootti amanan darbanii deemu. Hin jawwaanaan. Nan ceedhaame. Nan ceedhaame. Yesuus Kiristoos gooftaa. Waan kanaan dura gootetti hin gaabbi. Si'achi garuu deebitee akka waliin. Mee lammaffaa deebi'een godhadhaame. Lafa sanatti hin deebi'edhaame. Iddoo kaleessaatti hin deebi'edhaame. Taa'ee biyya lafaadhaame. Taa'ee rakkinaadhaame. Taa'ee waan nagaa isinitti dhaabee sokku jira gadi baatanii akka nagaan gaafanne garuu. Yesuus gooftaa. Gadi baatanii fayyaadhaa asirra irraanfadhee nagaa isinitti dhaabee akka jiru. Wanta nagaatti dhaamanaa irriitti dhiisanii addaan deemu moo itti dhufu? Itti dhiisanii sokku miti? Nagaa erga itti dhaamanii nama tantaa faallaadha moo ol duukaan? Faallaa oliiti? Inni tokkochi sokke inni tokkochi sokke Yesuus gooftaa. Biyya lafaatti erga kaa'ettee ati achi ol baata gaa. Ana achi ol deema dhaame? Achi ol deema dhaame? Haleluuyaa! Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa galaanni sin danda'u humna Waaqayyootti amantee biyya lafaan caawwettennaan. Rakkinni sin danda'u qilleensi sin danda'u. Bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoosin kan rakkisan amantii dhabuudha. Har'as kan nama rakkisu amantii dhabina. Namni amantii hin qabne mana rakkisa. Maatii rakkisa. Waldaa rakkisa. Biyya rakkisa. Nama amantii hin qabne gorsi hin danda'u. Qajeelfamuu hin danda'u. Barsiisuu hin danda'u. Fala hin qabu nama amantii hin qabne. Nama amantii dhabe yookaan nama amantii buuse Waaqayyo namatti hin dhiisin. Yesuus Kiristoos gooftaa. Nama amantii irraa badee garatti deebisan hin jiru. Nama amantii irraa kube. Kubaatii amantii Waaqayyo si'a oolchuudha harka walii keessanii qabaati. Amantii irraa kubuu Waaqayyo si'a oolchuudhaame. Baay'ee markabarraa kubuu raafamanii ani immoo amantii irraa kubuu namootaaf hin sodaadha. Markabi namootaa caccabuun har'a maali? Amantii namootaati. Waaqayyo gooftaan caccaboo markabaa irraa Phaawulosin inni oolche. Nyaatamuu galaanaa irraa inni oolche. Har'a waldaa keenya Waaqayyo amantii irraa kubuu amantii irraa caccabuu amantii irraa baduu nuuf oolchu. Ameen Waaqayyo si oolchu. Qilleensa amantii keeraase Waaqayyo sirraa dha'u. Bubbee amantii keeraase Waaqayyo sirraa dha'u. Waaqayyo sirraa dha'a ameen. Mana keerraa dha'a ameen. Karoora keerraa rukuta ameen. Jireenya keerraa rukuta ameen. Dhaga'i Waaqayyo namani. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa irraa maal barbaada? Tokko amantii dhugaa. Lama saba isa dhaga'u. Galanni Waaqayyo baatu. Tokkoffaa Waaqayyo amantii dhugaa barbaada. Har'as waldaa keenya keessatti. Har'as mana keenya keessatti, mana keessan keessatti. Ofii makoo irratti amantii narraa barbaada. Sirraa Waaqayyo amantii barbaada. Waaqayyo sababii amantii dhugaa. Waldaa dhaqanii galuu miti. Faarfatanii galuu miti. Lallabanii galuu miti. Raajanii galuu miti. Nama asan na fuudhee ka'e. Na danda'a. Ammas marcuma kanarra edda teessanii nama baachaa jirtan jirtu. Irrumatti of gattanii irra taa'aa jirtu bini. Namni harkaan marcuma utubattanii jirtan mee. Teessuma kana sarara taa'aa jirtan namni baattanii jirtan jirtu. Teessuma si baateera miti. Dubbachuu hin dandeessani. Teessuma si baateera miyam. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus si baatee jira teessuma irratti of gate akkuma irratti of gatee teessu Yesuus irratti of gatii taa'e. Sirriima teessuma irra taa'etu marcuma si baateera. Maaliif marcuma isinii jira? Marcuma kanarra teessuma kanarra teessanii jirtan kun
of danda'ee sin baachaa jira. Irratti hoggatanii aara galfatanii taasisanii sagalee Waaqa dhagaatu. Yesuus Kiristoosiinis akkuma kana na baatanii irratti hoggatii aman irra taa'e. Sibaata Yesuus. Sibaata Yesuus. Lafa sin buusu Yesuus. Sirraasu Yesuus. Si nyaachisu bineensa hamaa. Du'aaf sin laatu. Si'ooliif sin laatu. Seexanaaf sin laatu. Qonqaa'itti sin laatu. Qaallichatti sin laatu. Digimtiitti sin laatu. Waan nama maraachisutti sin laatu Waaqayyo. Nan oola jedhame. Keessa deebii boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 3tti dubbisee isarratti dubbanneen Waaqayyoof kadhanna. Nama argattanis nu dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa 1 hanga 3tti nan dubbisa. Dhaga'i yaa Israa'el ati har'a mandaraa gurguddaa dheerinni dallaa isaanii Waaqa keessa ga'u saba warra kana warra guddinii fi humnaan si caalan irraa fudhachuudhaaf laga Yordaanos in ceetaa. Jarri suni sanyii Anaaqotaati. Isaan jajjaboodhaa fi dhedheeroodha. Ati iyyuu isaan hin beekta. Waa'ee isaaniifis eenyutu sanyii Anaaq dura dhaabachuu danda'a jedhamee akka dubbatame dhageessetta. Egaa har'a inni akka ibidda qabu godhutti si dura adeemu Waaqayyo gooftaan kee akka ta'e beeki. Inni sirra isaan hin balleessa. Harka kee jalas isaan hin galcha. Yommus ati akkuma Waaqayyo si abdachiise biyya keessaa isaan hin baafta. Daftees isaan hin fixxa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sabni Anaaqotaa sabni biyya sana keessa jiran baay'ee ciccimoo lolatti beekamoo baay'ee jajjaboodha. Mandaraan isaanii yookaan killaan isaanii manneen isaanii baay'ee kan dhedheeratu iddoo ulfaataarra kan jiraatanidha. Fooqii ciccimaa yookiin manneen beekamaarra iddoon teessuma isaanii iddoo olaanaadha. Waaqayyo gooftaan maccaa saba isaatti dubbachuu jalqabe. Ameen. Haleluuyaa. Mee Waaqayyo natti dubbachaa jira dhaame. Dhaga'i jedhe Waaqayyo. Nama isa dhaga'utti Waaqayyo dubbateen haala hirmaachisa. Boojuu sassaabsisa. Mo'ichaan deemsisa. Galaana rakkinaa sana hin ceeta. Yordaanos sirraa hankuta. Dhaga'i garuu jedhe Waaqayyo. Na dhagaa isiniin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Na dhaga'i dura keen darbaadhe Waaqayyo. Na dhaga'i galaana rakkinaa sirraa kutaadhe Waaqayyo. Rakkoo keetti nan darbaa na dhaga'i jedhe Waaqayyo. Erga na dhaga'i ittiin jedhe Waaqayyo warra ati beektu kana loltoota beekamoo ciccimoo kana fuula keerra waan hin darbeef ani Waaqayyo gooftaan maccaa ibidda qabgodhuun isa diina kee gugguufsisuun fuuldura kee waan hin darbee jiruuf isaanin biyyicha keessaa ariiteen baaftaa jedhe. Mi harka keessan ol kaasaa mee? Harka keessan mirgaa ol kaasaa. Waaqayyo na dhageessin jechaa waan jiruuf Waaqayyo gooftaan maccaa harka kee kana keessa waan buusu qaba. Lafaa ol kaanee Waaqayyo kadhanna. Waaqayyoon dhaga'i malee Waaqayyo waa hojjeta. Waaqayyoon dhaga'i malee Waaqayyo waa godha. Waaqayyoon dhaga'i malee Waaqayyo boojuu sassaabsisa. Waaqayyoon dhaga'i malee Waaqayyo boojuu siif kenna. Harka keessan mirgaa ol kaasaati Waaqayyo naan jedheera dhaame. Galaana rakkinaa sanan ceeta naan jedheera dhaame. Warri kaamme inni kaan hin ta'a. Inni kaan harka isaa gaaddarra kaa'ate inni kaan gad deebise. Gaafa sana iyyuu mantuun turaniiru. Mantuun lafa eebba isheetiin keenya karaa tofte. Waaqayyo galaana rakkinaa si ceesisuu dhufeera. Harki kee kun mo'icha fuudhee ba'a. Harki kee kun salaga si ceesisu fuudhee ba'a. Harka kee kanatti Waaqayyo waa kenna. Haleluuyaa. Gaafa dadhabdu harka kee qilleensa irratti kaafta. Gaafa mo'icha dhabdu harka kee qilleensa irratti kaafta. Harka kana mo'icha fuudhee ba'a. Waaqayyo harka kanatti mo'icha laadhanaan jedheera. Harka kanarra humna cimaa kaa'anaan jedheera. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mo'ichi kan koote dhaame. Mo'ichi kan koote dhaame. Mo'ichi kan koote dhaame. Qilleensi jara naannessa harka keessan. Harkuma keen ariitee baaftee Waaqayyo. Harkuma keen biyyicha keessaa daftee baaftee. Waaqayyo sirra darbee jira Waaqayyo.
Afaan eeggatti baaftan dubbanne kan godhe. Bakka ayyaana waaqayyo sirratti roobee sirraa qabee kan jiru. Afaan naaraa kee humna dhabee kan jiru. Dibanni kee humna dhabee kan jiru. Haleluuyaa jechuu kan dadhabde. Burqaan kee harka diinaan kan cuqqaamame harka kee dhiifamee darba. Har'a gadi dhiifamee. Waaqayyo gadi siiniisa. Waaqayyo gadi dhiisa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kadhanna waaqayyoon. Haleluuyaa Yesuus. Amen, haleluuyaa. Amen, haleluuyaa Yesuus. Amen, haleluuyaa. Harka waaqayyoo. Ani harka waaqayyoo argaan jira bu'aa kana gidduutti. Harka waaqayyoo si gidduu jira. Harka waaqayyoo si wajjin jiran jedhe. Humni galaana rakkinaa si keessatti kolfee jira. Haleluuyaa. Qilleensa sitti keessirraa gammachuu dhufe Yesuus. Haleluuyaa. Maqasii baatee saba kana gidduu kan deemu jira. Wanta saba kana irratti dheerfate waaqayyo gonfataa jira. Yesuus irraa jira. Haleluuyaa. 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 Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan macaa ida alaba gada nama cina makadura alaba gada nama sura alaba jana di nama ora badanias. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Nama uffata isaa garaagarana akka waan qabatteen qabeetti walitti shushuturee harkifame nama kana miilla isaa walitti qabee xaxee deemuu dhoowwuna agarsiisaa jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Uffatuma nama kanaatu walitti qoqqottaanfatee taa'aa jira. Maalidha irree waaqayyoon nagaa badha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jireenya nama kanaatti waan ta'e dhabee jiru jira malee uffata nama kanaa miti naan jedha waaqayyo. Namni tokko jireenyi kee kun gaafati waan hundumaa yaaddee karoorsitu asiin nan ba'a achiin nan ba'a gaafate jettu karaa hundumaa ta'uu hin dandeessati. Milikkita kan siif ta'u namni kun hin yaaddan karoorsita waan yaadda bira ga'uu hin dandeessu. Akka ammattee lafa garaa kee ga'uu dadhabda. Akka hiyyaa kee ta'uu dadhabda. Walitti si yaadda gadisitti si yaadda garuu milkaa'ina dhabda. Waanuma hojjettu irratti milkaa'ina dhabda. Hojiin kee hundumaa lola qaba. Waaqayyo gooftaan har'aa jalqabee wanta qabattee sitti ta'e kana maqasii hafuura koo sirraa cireera siin jedha. Lubbuu ijoollee dhiiraa keessa namni kun Waaqayyo sirraa cireera siin jedhe. Haleluuyaa. Karaa sitti bareera siin jedhe Waaqayyo. Isa sitti marme sana cireera dhee Waaqayyo. Dura kee darbeen jira siin jedhe Waaqayyo. Meechaana siin cimtaa siin jedhe Waaqayyo. Ammaan booddee hojjettee milkoofta siin jedhe Waaqayyo. Ilaa Waaqayyoota jirratti nan barbaannetti. Iddoo sana irratti Waaqayyoota nan barbaanne fakkaata. Eebba koota jirra miti fakkaata jette. Eebbi kee achumarra jira. Waan akka jette qabda. Eebbi koo achirra miti jette. Eebbi kee achumarra. Garuu waan tammalee si qabeetu jira. Ani Waaqayyo guyyaa har'aatii jalqabee cireera siin jedhe. Haleluuyaa. Narraa cirameera dhaane. Narraa cirameera. Gooftaa Yesuus galanni sii baatu. Gooftaa Yesuus galanni sii baatu. Maqaan kee haa kabajamu. Maqaan kee haa kabajamu. Namoonni dhukkuba qaban maqaa Yesuus Kiristoosiin amma gubaa'ee kana gidduutti fayyan. Maqaa Yesuusiin fayyan. Maqaa Yesuusiin fayyan. Warri sin dhukkubaa jiru akka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa isiniin kadhadha. Namoonni sin dhukkubaa jiru daddafaa yeroon keenya dhumeera. Sa'aatii ittiin kennu as kottu isheen hin jedhu achumatti isinii kadhadha. Namoonni dhukkuba kam dhukkubsadhu. Dhukkubi keessan mataa meeqaa ta'u dhukkuba baattee kan jirtu. Ilaa namoonni dhukkuba baattee jirtu hundumti kee mataa cabsaa ta'u garaa kee keessaa ta'u kalee kee haa ta'u eenyu haa ta'u Waaqayyo gooftaa macaafne dhukkubaan kutee darbanaan jechaadha. Hafuurri Waaqayyo sirraa kutee darba. Haleluuyaa. Akka amantii irratti qabaattu kan sitti dubbadha malee ergamaa Waaqayyo hafuurri Waaqayyo gidduu kana deemaa jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ilaa Waaqayyo namoota akkuma namoota talaallii ijoollee kennuun mandara keessa waa baatanii deemanitti namoota saba kana gidduu deemaa jiran argaadha. Nama lafarraa kan hin taane gubaa'ee kana gidduu deemaa kan jiru arga. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haleluuyaa. Warri akka keessan baattan qixxe sin dhukkuburra kaa'atii eegaa Waaqayyo gooftaan macaa darbaa jira. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaa Yesuusiin hundeen dhukkubaa kan buqqa'e haa ta'u. Hundeen dhukkubaa maqaa Yesuusiin kan buqqa'e haa ta'u. Gufuun dhukkubaa buqqa'u maqaa Yesuus
yesuus ina fayyan maqaa yesuusin fayyinni siif ta'eera yesuus Kiristoos gooftaadha waaqayyo galanni siif haa ta'u geggeessaa kee bulfaadhu saba kana duukaa waan taatee bulfaadhu ilaa mana keessanii gaaffii fudhatanii kan baatan iseen darba innaan waaqayyoon darbitu naan jedhe gaaffii nama yaaddessu baattee kan dhufte lubbuu armoolii keessaa yesuus Kiristoos gooftaadha yaaddoo ulfaataa kan qabdu yesuus Kiristoos gooftaadha waaqayyo argeen attaa dubbatu kan jettee manaa baate waaqayyo gooftaan macaarran atta dubbachuu qaba jettee kan manaa baate yesuus Kiristoos akkasiin jedhu qixxa rakkina keef qixxa dhiphina kee sanarra dhufee dhaabadheera siin jedha haalleluuyaa itti gaafatamummaa kee fudhadheetti siif darbeera siin jedhe waaqayyo haalleluuyaa wanta si boossise sanatti deebisii ta'eera siin jedheera waaqayyo ameen haalleluuyaa mee waaqayyoon galateeffadhaame gooftaa yesuus galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kabajami sagalee kee waan nutti dubbatteef ulfaadhu sagantaa afaa kana booddee jiru irratti ulfinni kee haa mul'atu waaree kana booddee ibiddaan nu gidduu darbi saganticha gidduu irratti harki kee haa mul'atu hidhaan namoota hundumaa haa hiikamu haalleluuyaa yesuus gooftaadha hidhaa koo fudhadheen gara jechaa kan jirtu hidhaan kee hiikameera waaqayyo hidhaan kee hiikeera meerkoolii keessanii qabaati hidhaan kee hiikameera dhaame waaqayyo hidhaan kee hiikeera dhaame mana kee kan rakkise jireenya kee kan rakkise waaqayyo kuteera siyaa galatu abbaa ko galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kabajami ololluuf jedhi daa'ima gargaari yaa waaqayyo daa'ima irratti wanti darbatamaa dhabamu qilleensi rakkinaa maqaa yesuusiin agabbaa jedhu maqaa yesuusiin gaba jedhu maqaa yesuusiin gaba jedhu beekarraa walloorarraa gaba jedhu basheesuusim gaba jedhu basheesuusim gaba jedhu ilaame namoota ol ajjeesuuf jedhantu jira naan jedha waaqayyo yesuus Kiristoos gooftaadha yesuus Kiristoos gooftaadha du'i kun hin danda'amu waaqayyo hambisa waaqayyo hambisa yesuus Kiristoos gooftaadha nama ol jaallatu walitti naqee diinni ol ajjeesisu barbaadaadha waaqayyo kadhannee hambisna yesuus gooftaadha namni kun adagaa tokko yaaddanii qabdanii rakkina tokko illee hin beektanii waan tokko illee amma ammaatti hin beektanii garuu seexanni balaa guddaa nama gidduutti hojjetee nama ol jaallatu lama ol ajjeesisuu fedha yesuus Kiristoos gooftaadha hinduu namni kun hin falmina ameen ne hinduu nan jiraadha dhaame waaqayyoon na du'aa cabseera dhaame maqaa yesuus Kiristoosiin karoorri seexanaa karaatti hafeera waaqayyo karaatti si hambiseera karoora kee waaqayyo cabseera karoora kee waaqayyo cabseera ijoollee dhiiraa nama lama namoonni kun durbaaf dhiira utuu hin taane namoonni akkasitti ol jaallattaniirtanii olii shakkinaa yesuus gooftaadha awwaa'ee isaan dubbadha utuu hin taane ijoollee dhiiraa lamman isaanii waanuma hin jirre fidee gidduutti uume akka namoonni kun lamaan ol dhabamsiisaniif seexanni qopheesseera karoora waaqayyo garuu karoora kana fashaleessa jedhe maqaa yesuusiin kan fashalaa haa ta'u basheesuusiin kan cabe haa ta'u harki seexanaa ol ka'ee harka duwwaa deebi'e